Former Vice President Joe Biden has been elected President of the United States. Amma itti aanaa Prezidaant Joe Biden Prezidaantii United States ta'anii filatamuu isaanii labsina. Kun labsii isa xumuraa ta'utu itti ture. Garuu gaafa xumurarra ga'amu Doonaald J. Tiraamp Prezidaantiin United States isaan 45ffaan injifatamuu isaanii amananii fudhachuuf qophaa'uun turre. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, sagaleewwan seera qabeessa ta'an yoo lakkooftan salphaatti mo'adha. Yoommoo sagalee kanneen seeraa ala ta'an lakkoofte filannicha nurraa akka hatuuf yaalan hubatta. Koongiresiin ba'ii filannichaa akka hin raggaasnee fi deeggartoonni isaanii akka dhorkan Tiraamp amajjii 6 bara 2021 gaafatan. we fight like hell, and if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore. Cimsinee lolla yoo haalaan cimsitee lolle lammata biyya qabaachuu hin dandeessu. Kana booda kan ta'e yookiin immoo falmiin kun kan buuse yoo jiraate wanta kanaan dura Ameerikaa keessatti ni qaqqaba jedhamee hin eegamneetu mul'ate. Sunis pirezidantichi yeroo lammataa fi akka taayitaarraa buqqisamuuf seeraan qorataman isaan taasise. Tiraamp jecha hin ta'u jedhu fudhachuuf diduu isaaniitiin nama yeroo baay'ee waan tokkoof hin sarmine akka ta'anitti maqaa mallattoo ittiin beekaman ta'eera. I think what you see is somebody who has incredible confidence. Wanti hubataa jirtu kan natti fakkaatu nama tokko kan baay'ee ofitti amanamummaa qabuu fi waan qalbii isaatti dhaga'amu irratti hundaa'udha. Ross Butnerii fi Susan Craig maxxansa New York Timesitti gaazexeessitoota qorannaa si'ataan lamaanuu waliin ta'uudhaan kitaaba Lucky Loser jedhamu kan akkamitti akka Doonaald Tiraamp nama ofiin biliyeeneroo of taasisan yookiin maallaqa guddaa horatan kitaaba ibsu barreessanidha. He has not, since the early 80s, really trusted people who have subject area expertise. Bara 1980moota sanarraa eegalee namoota dhimma kamirrattiyyuu ogeessa ta'an yookaan dandeettii qaban tasamanee hin beeku. Yaada isaanii damacee dabra. Kana ka godhu immoo haalluundi karaa inni barbaadutti akka deemuufi. Gamooleen Tiraamp qaban qubee halluu bifa warqeetiin guddifamanii barreeffamuudhaan mul'atu hawwii isa egeree fi of beeksisuuf ilaalcha isaan qaban agarsiisu. He was worth $200 million when he would talk. It was an interview he gave to the New York Times and that. Yeroo New York Times itti dubbate qabeenyi isaa $200 miliyoona 200tti shallagama ture. Sun gaafa inni waggaa 10 booda himaa 60 minutes jedhamuuf dubbate immoo gara biliyoonatti ol guddata. Tiraamp yaada nama hawwachuuf akkasumas maqaa ofii bareechee mul'isuun uummanni miliyoonatti lakkaa'amu akka maqaa isaanii faarsan gochuu irratti baay'isee nama milkaa'anidha. Nama waa tokko xumuraan ga'anidha. Godhaniis of mul'isaniiru. Haalaan itti milkaa'aniirus. Haa ta'u malee milkaa'insa kanaan duuba rakkoowwan ni jiru. Fakkeenyaaf kaampaaniin isaanii marsaa 6 nan kasaare jedhee iyyata mootummaatti dhiyeeffateera. As Ameerikaatti isa baankiraapsii labsee jedhamu jechaadha. Kaazinoon isaanii maallaqa baay'ee dhabeera. Yeroonni itti cufames tureera. Garuu kan isaan deebi'anii bayyaannatan agarsiisa TV The Apprentice jedhamuun ture. Agarsiisa TV kanarratti Tiraamp mataan isaanii qooda saolaanaa taphachuudhaan mul'atan. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going. Kabajamoota dhiiraaf dubartootaa Prezidaantummaa United Statesiif akkan dorgomu ifan godha. Biyya keenyas deebisnee biyya cimtuuf olaantuu ni goona. Akka fedhan kan dubbatanii fi isa jedhanitti akka hin gaabbinetti kan beekaman Tiraamp kaadhimamaa abbaa biyyummaa faarsan garuummoo nama yaada namoota lamatti qoodan ta'uun beekamu. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime. Biyyi Meksikoo yeroo namoota ishee biyya kanatti ergitu isaan gaggaarii miti jarri dhufan. Kaan qoricha sammuu darreessuu fidu. Yakkamtootatu dhufa. Humnaan gudeedotatu dhufa. Hagi tokkommoo namoonni gaggaariinis keessa jiru jedhee yaada. Akka pirezidantiittis Tiraamp abbootii seeraa 3 mana murtii olaanaa biyyattiif mudaniiru. Jarri kun immoo seera mirga sadarkaa federaalaatti kan ulfa ofirraa baasuu dandeessisu akka haqamu deeggaraniiru. Kun bara koronaa sana keessa seenneen ture. The U.S. death toll now above
150,000. Amma du'i namootaa Yuunaayitid Isteets keessatti 150,000 ol ga'eera. Jalqaba bara 2020tti dhibeen koovidii Tiraampiin qormaata keessa galchee ture. Talaalli lubbuu baraaru akka dafee qaqqabu saffisaan akka hojjetamu isa danda'an godhaniiru. Faallaasaatti immoo barakiinaan bifa lilmootiin fudhachuun vaayirasii kana akka ajjeesu saayintistoonni bira ga'aniiru jechuudhaan ummati akka fudhatu eeruu isaanis ni yaadatama. Garuu wayitaa ummati miiliyoonii 9 ta'u vaayirasichaan qabamanii 230,000 ta'an immoo du'uun isaanii gabaafametti Ameerikaanonni baatii sadaasaa sana Joo Baayidaniin pirezidantii isaanii bara dhufanii akka ta'anitti filatanii ture. Ergii waajjira isaaniitii ba'an booda egaa Tiraamp himannaa yakka hedduutu itti dhiyaate. Kanaan immoo pirezidantii duraaniin kun bulchaa biyyaa duraanii isa jalqabaa yakkaan balleessaa ta'anii argamanidha. Haalli kun inumaa isaanii fi deeggartoota isaanii gidduutti walitti dhufeenyi ture caalaatti akka cimu godhe. Pam Smith deeggaraa Tiraampiidha. God has a plan for Trump, and he absolutely was spared for some purpose and reason and hope. Waaqni Tiraampiif karoora qaba. Sirriitti sababa ta'eefi yookaan waan tokko gochuuf isa oolche. Innis pirezidaantii 47ffaa ta'uuf abdiitu jira. Egaa Doonaald Tiraamp deemsa politikaa Ameerikaa ergii seenanii as politikaan Ameerikaa akka kanaan duraa ta'uunsaa hafeera. Tasa akka kanaan duraas miti. Namni bar tokko kitaaba The Art of the Comeback jedhamu gargaaraa barreessaa ta'an tarii amma immoo seenaa Ameerikaa keessatti bakka olaanaa qabatanii as ba'uu danda'u laata jedha gabaasaan Tiinaa Tirn waajjira VOA New York nu qaqqabe.